Amaaraatti mana jara akka fakkeenyaaf Joodaaf Yoonii Maanyaa keessatti wal seentee dubbattee jennaan gaafa sana immoo jarri Oromoo arrabsaa turan. Oromoo haraajiin humnaa minjaanii Oromoo arrabsaa turan. Jara sana keessa Mubaarak gastii ergatee seeneetiyyi intala kanaaf sagalee ta'aa ture. Oromoodhaafuu sagaleen taane inni kun kaleessa ani Oromoodha jedhee nu keessatti dhalate nu keessatti guddate arrammoo akkamitti mana namaa Amaaraa seenee mana xalaata keenyaa seeneeti jaraaf intala jaraatiif sagalee ta'aa jennee dubbataa turre awwaleen dhufee achumaan dubbiin akkasitti gara amantaatti jijjiirame malee silaan saawaa amantaa miti siniin jechuun barbaada. Booda keessa jijjiirame ajandaan fixadheera. Ayyee. Isinirran deemaayyi yoo carraa naaf kennitan. Ayyee dubbadha. Maaliif ariifattan? Xiqqoo isii waan jechuun barbaadeeti. Uzayfi jalqaba irratti galatoomi ulfaadhu wayyoomi rabbiin duniyaa fi akhiraa kan keessi haa bareechu. Reedii atis ulfaadhu. Baazoo ajandaan jalqaba kan amantaarra kan waa'ee saniiti kan jettee fi galatoomi. Namni ajandaa waa'ee amantaa godhaturra waanuma biraatti ammoo godhatutu irra gaariidha jechuudha. Maaliif jennaani waa'ee amantaadhaa kan dubbatu abbaa qaba. Nama dubbatu qaba. Namni dubbatu sun ammoo akka itti dubbatu beeka. Bakki itti dubbatu beeka. Maaliif akka dubbatu beeka. Yoom akka dubbatu beeka jechuudha. Sinii gala miti. Soo kanaafiyyuu gaafa ammootuyyuu nama akkanaa kana gasti irratti arginu. Jechaadha. Gaafa ammootuyyuu nama akkanaa kana gasti irra arginu namni rabbiinis arrabsu akkasumas ammoo nabi Muhammadiinis arrabsu mirga qaba jedheetiin gaafa nama akkanaa kana labsitu sheekaa miti nama silaa waa beeku miti namnummaan silaa waa hin beekneyyuu qalbiin isaadhaayi sammuun isaa ni danfaa jechuudha. So ajandaa kana yoo kawannu jettan taate ajandaa kana erga kan uumattan taate ajandaa keessan kan itti fufuu dandeessan. Garuyyuu waa'ee amantaadhaayi silaa kara islaamaatiin dhufe gara kiristaanaatiin dhufe maal gochuu qabdanii nama sana ofirraa dhaabsisu yookaan ammoo ofirraa buusu mirga qabdanii jechuudha. Manni keessanii kabachisiifachuu ammootiyyuu kan isin qabdanii jechuudha. Amantaatti qoosuurra laal amantaatti qoosuurra sabummatti qoosuu irra wayya. Maaliif jennaani namni gaafa amantaatti qoose laal namni gaafa amantaadhaan walitti kan bu'u taate ollaa jirrutti wal waraana. Obbolaa musliimaa fi kan kiristaanaa garaa haadha tokko keessaa bahanii tokko musliima ta'ee tokko kiristaana ta'e jara santu wal waraana. Haadhaa fi abbaa wal waraana. Si gala miti? So kanaafiyyuu maal gochuutti ammootiyyuu kan nuti qabnu ajandaa amantaa kana keessaa baanee gara biraa yookaan wanno jettan taate sanis itti fufuu dandeessan. Waa'ee ammootiyyuu sabummaadhaayii akkasii jechuun suni ani gama kootiidhaayii waan kiyyaa miti. Waan islaamummaadhaayii yeroo namicha kuni dubbatee akkasumas ammootiyyuu seera safuu cabsee akkas ta'e jedheetiin yeroo dubbatu sana yeroo sana kan ani miira keessa galeetiin oseeneetiin waa'ee kanaa kan dubbadheeyyi Uzayfi afwalillaahi warras keessa jirtan hundinuu afwalillaahi Abu Maahir kana kaleessas waan inni wayyoo qaamaa fi qalbii keenya rabbiin nu haa qajeelchuutiin inni jabaadhaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Shemaama Zeen baga nagaan nuftan. Akkasii Uzayfi silima bakka waleeniif Abu Maahir jennu gaafatan shaan dhabu. Walumaa galatti Abu Maahir walee shaa aadaa qabsiisu ol galchi. Waleen ol yeroo namni banate hundi keessan hin banattan. Yeroo namni dhiise immoo hin banattan. Abu Maahir dubbachuun multi viidiyoon abbaateef. Ayyoo. Akkasii. Dubbadhusi dhiisi. Laale amma waa wayite reefan jala galee asirratti waa sharratadheen ture. Yeroo carraanaa kenname deeqaa lama maan taane mootina jalan kaafatina. Wanjala hojjadhee fi kan itti gaafatamu ana namni na gaafachuu hin danda'u. La wanjala kiyyaa fi kan na gaafatu rabbii osoon hin jaallatiin ibnu ammaa na arrabsiise saabitichi kun. Ibnu an takka in ibsadhullee waan akkasii. Ibn Hasan kun afaan Arabiitiin barreeffatee jira akkaawuntii isaa. Darasoota zabanaa keessaa nama akkaan sheerii godhu keessaa isa tokkodha.
dhiifama naaf godhu. Takka dhiifama nama gaafadhe hin beeku. Maaliif beekta? Waan inni ergaan dabarfatu hunda isaanan hordofaa. Duuti illee hin godha. Hin beeka. Na jibbuu miti funyaannaa qabatu dantaa isaati. Haqa namatti hin darbuwan. Saniif iniyyii muitii kaafadhe. Inni biraa waan tokkotu jira. Dhiifama jedhii nama. Qoyi dhiifama sinna jechisiisa miti baal. Baay'ee afaan qabadhu qaba. Isa sin jaalladhaa sin kabajaa mana keetiin affeerte sin jedhan sana eenyuunu kanan jedhu laan. Feetu na galchitaa feetu na galchitaa Bin Hasanii kana isuma dhugaati. Akka fedhetti naa hubatu. Haqiiqatan keessoo kiyyan beeku waan ta'eedhaaf. Darasaa miidiyaa kanarraa daawwaa gootu keessaa nama sadarkaa tokkoffaa irratti daawwaasaa sheerii godhuudha. Nama duyitii godhuudhas arguu baatu danta'a. As hin jiru miti. Afaan badduu wayin jedheenii ka'e. Isa ta'uun barre akkaawuntiin isaa wanniidhaan banamee jira. Afaan Arabiitiin baname asiin dura yoo beektan ta'e. Namuma darasaa akka miliyoon kana natti xiriiruu jedhe natti fakkaate jennaan iyyii afaan badduu jedheen. Yoo jala jiraatte dhiifaman si gaafadha. Waan biraatiif osoo hin taane waanan da'awaa kee dinqisiifadhuuf. Waanan dhugaarra dhaabbattee deemuu kan kee ergaa kee quba qabuuf. Sunachi inni tokko wanni an jechuu barbaadu maalinni akkaataan taanetti wal hubachuun sirrii miti. Fatabayyanu adda baafachuun dirqama afaanitti na kutuudhaaf iyyaalina. Qaamni rabbitti kafare. Qaamni nabiyyootatti kafare. Qaamni ergamaa rabbiitiin waaqa jedhe. Nabi Muhammadiinis sallallahu alayhi wasallam. Rabbii isa malee waan takka hin jirre. Isa duras argama. Boodatti argama laysa kamithlihi shay'un isa sarrafsu mirga qaba gaafan jedhu Abu Maartu mirga kennaafii jira miti. Inni azaabaan qopheeffame waan ta'eef mee qoyyasaa mirga qabaa kana ragaa baasaa nu agarsiisame. Mirga qabaa ragaa baasaa nu agarsiisa please. Mirga qabaa ragaa baasaa nu agarsiisa. Ragaa isaa inni guddaan mirga qabaachuunsaa azaabni qopheeffamuufi. Ani akkasiin jedhe arrabsuu mirga qabaa laal kafaruu siin hin jenne arrabsuu mirga qabaa ragaa baasii nu agarsiisi. Arrabsuu mirga mirga amantaa islaamaa kenneef abbummaa argaa fedhii magalu gaafii bilooti magalu mirga amantaa islaamaa islaamummaa irra hin jirre arrabsu jedhu mirga sana kan amantaa islaamaa kenne sana yoo kenna. Akkas. Tole ilaa asirratti laal ofsaanii afaanin fitan afaanitti naqabina. Ani laalamma edan mana gurbaa of tuulaa jedhamu intaloo Nabi Muhammadiin xiqqeessite jedhamu irratti wannan jedhe namni amantaa biraa hordofu mirga qaba. Islaamni mirga hin qabdu jedhe immoo onnee qaba taanaan dura dhaabbachuu asi akkasitti naase. Isa kana achitti fitan. Ani gaafadhe. Biliyoon nan fitadha. Lakki yaada nama fitadha. Mirga qabaa kan jedhu barsiisa islaamaa keessaa seenaa maan taane seenaa raabii nu agarsiisa ragaa. Seenaa iyyuu fudhannarra. Seenaa islaamummaa keessatti seenaa hunda fudhannu beekanati. Seenaa qoratamaa malee seenaa qoratamne fudhannu. Beektaa meeqan? Ragaa barbaadde? Seenaa iyyuu seenaa dhuma dhugaa Alaihi Wasallam kaafirree arrabsuu mirga kan jedhu ragaa. Ragaa barbaadde miti? Ragaa barbaaddan. Akkasii miti? Eeyyen ragaa. Tole. Eeyyen. Rabbiin dhalchuu hin dhalchiisuuni waan ammoo afaan kooti. An akkasiin jedhe rabbiin. Ragaa barbaadan ragaa barbaadani. Abu Maher. Mootiin godina please. La eratin qabnaaf miliyoon irratti. Abitnaus. Wobsaa qabdan taanaan iyya. Ish ragaa nu kenni baabaa. Kallattiidhaani amma hon la ragaa salaammee ragaa xaaliyaanii ragaa Afrikaa naannoo fidan miti. Ragaa qabatamaa amma salaatuudhaaf ragaan jira miti jedhis waan barbaadan jira miti foona karkaroo nyaataa jechuun quraana jira miti akkuma kana nama amantaa islaamaa arrabsu ragaan jiree kan jedhu barbaadde malee sati dhadheessa naannoo ta'e kaleessa satti dubbadde barbaaddu jinnii keessa dubbaddu nuun galchuu bakka barbaadde amma ragicha qofa baasi.
Ragaani. Ragaani. Ragaa nu baasee jedhe. Rabbi indaluu hin dhalchuu jechuun Qur'aana moo Qur'aana miti gaafiin isin gaafatte. Habibi namni amantaa islaamaa namni kiristaanaa Beekumsaan dubbatta si'aa jira dhugaa rabbii. Ani beekumsaan dubbatta si'aa jira. Okay, nargi faris. Addaan bittinna. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قرآن نقولي. وافسا كما. أكليك إكران بريسي. Abu Maher, apana lamadini mirga cuman Abu Maher. Mirga jechuun yamiin jechuudha. Kana wajjin rakkanne warra kana wajjin rakkanne ilaali. Wallahi alhamdulillah Rabb. La kuno nunda gala. Mirga yamiin jechuudha. Barsiisaa gaafa tumurree jirra. Illaan nuti narratti mirga qabdi yeroo jettan mirga harka yaani yamiinii qabdi. Harka mirga yaani gammara mana dubbiti miti harka mirga diran diran dhuga. Ya Rabbi cabne wallahi maqaan nu jabe ya jamaa. Wallahi maqaan nu jabe. Amma bakka Islaamaa fuutanii dubbatanii deebisan kaleessa. Akka isan nama ila Abu Maher amma nu hubadhu Abu Maher. Ati gurfaa geeti salaatis dhugis machaa'is waan barbaadde godhi yoo barbaadde surree keetti afaan kottaafu mirga keeti garuu nu bakka buute akka waan islaamaatti bakka buute sirratti falmi miidiyaa irratti garuu nu dubbatu waan wanna sirraatti qofa galaan nu hunda laallatu waan ta'e maqaa islaamaa wajjin qabna nu laallata garuu gurfaa keetti waan barbaadde ta'e ofirra kan galadhu inshallah barakallahu fiika ofirra kan galadhu mana keetti miidiyaa irratti nu ta'e nu fakkaatee dubbatiin. Amma nimmoo akka qabsiifamu nagaan isin kan akka namni tokko rabbi ergamaa rabbi arrabsuu ragaadhaan dubbannee turra. Ati mirga qabdi yeroo jechaa turteyyuu harka mirgaa qabdi jechaa turte namni tokko namni muslima ta'e harka mirgaa mucattiin hin qabdi jedhee amanu hin jiru. Wallahi nuti illee harka mirgaa nama qabdi jennee amanu. Yamiinii qabdi taanaan yamiinii qabdi mucattiin yamiinii qabdi taanaani wallahi ani illee yamiinii qabdi jedhee amana. Yamiinii qabdi jedhee amana. Garuu immoo mirga wanni jedhamu inshaa'a waan jedhamu fedhii arrabsuu qabdi malee mirga arrabsuu hin qabdu. Fakkeenyaaf namni tokko fedhaa waa arrabsa. Fedhee waa arrabsa. Fakkeenyaaf namni gaafa nama ajjeesu fedhii isaatiin waa ajjeesa. Jecha mirga jedhuu fi fedhii jedhu yoo adda baafadhaa jamaa. Mirgi jechi jedhuu fi fedhii jechi jedhu garagara. Fedha isaati kan jedhamu fakkeenyaaf ka'ee namni tokko nama ajjeesa. Fedha isaatiin nama ajjeese. Fedha kun mirga fedha irratti namni ni gaafatama. Fedha ofii irratti gaafatamuu danda'a. Garuu mirga irratti hin gaafatamu. Waan mirga jechuun waan hojjettee irratti hin gaafatamnetu mirga jedhama. Mirga jechuun fakkeenyaaf waan ati hojjette kana waan mirga keetii immoo hojjettee jennaan mootummaa si gaafachuu hin danda'u. Mirga jechuun isa kana. Fedhii jechuun immoo waa dogongora fedhii haa ta'u nama ajjeesuu ta'u fedhii keetiin daladda. Karoora keetiin daladda. Hiikaa mirga jedhu afaan Oromoo keessattuu adda baafadha. Inni lammaffaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana suuraa jaaffaa yookaan suuraa shanaffaa keessatti suuraa Maa'idaa keessatti jarri Allahaadhaa fi ergama Rabbiitiin sallallahu alaihi wa sallam lolan jedha yuhaaribuuna Allah jedhee daayirektii dubbata. Ni ajjeefamu harki isaanis irraa kutama jedha. Yookaan ni fannifamullee jedha. Jarri Allahaadhaan lolan jedhee daayirektii suuraa shanaffaa yookaan suuraa Maa'idaa ayata 34 irratti jechuudha. 33 irratti. Dibbiin jedhee Rabbi subhaanahu wa ta'ala dubbata. Jarri Allahaa fi Rabbii lolan jedhee dubbata. Allahan argametti lolama. Maalin itti lolama Allahadha. Arrabaami. Ni fannifamu jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ni fannifamu jedha. Eega murtii Rabbiitii murtiin kana boodaa tokkittiin illee hin jiru. Jarri Rabbii fi ergamaa Rabbiitiin sallallahu alaihi wa sallam ba'anii lolan ni fannifamu ni ajjeefamu lukki isaaniitiif harki isaanii karaa karaatti irraa kutamu. Barisa Islaamaati kun. Nama Rabbii fi ergamaa Rabbii arrabse yookaan nama dhuunfaata irraa kuta miti. Seeratu murteessee irraa kuta. Seera biyya Muslimaatti.
Sigan rafatina. Ina rafatina sigan. Barisa Islaamaatti achi barsiisni hin jiru. Seera Islaamaatti achi seerri hin jiru. Biyya Musliiman taanetti immoo seera mootummichi biyya sanaatti murteessuun teenyee eegganna dhiisifnee kaane. Mirga waan jedhamu hin jiru. Mirgi jechuun waan gaafatame hojjetamee jennaan gaafiin irratti nama gaafatamuu hin dandeenyedha. Fedhii isiitiin hojjette eeyyan fedhii isiitiin hojjette. Fedha ishiiti hojjechuun garuu mirga ishee miti. Rabbiin caalan beektan. Aku kopesite tari amma. Okay. Amma me akkan dubbadhe kanatti ragaadhaan dubbadhu. Okay. Ishi sakkeen adeero mee Abu Maayir immoo gaafii gabaabaa tokko hayyi akka jettee namni amantee saamaa shoy bangaali shoy takfa maali shoy namni wanni jettani amma intalattiin kun haa ta'u dhiiraa ta'u Abu Maayir namni mana keessan taa'ee simbiratti ergamaa Rabbii arrabse waa tokko rakkoon qabu simbira taa'ee. Rakkoo guddaadha qaba. Rakkoo sana immoo mirga jechuun maal ittiin buutu miti waa tokko jettan lakki akkasittiin isineen. Umar Furqaan galchaa. Walumaa galatti mana namantaa namni mana keessan bira isin bira mana keessan taa'ee yoo amantaa Islaamaa maal gootan? Waan si ajaa'ibu saayibite yeroo hedduu afaanitti na cuqqaaluudhaaf yaaltanii gaafii kan keessii deebisuudhaaf ammas bakka silaa waan jibbiinsa meemuuti qabadhaadha. Waan jibbiinsa qabdanuuf jecha bakka sana fudhattan malee haasaan bakka sana taasa'e ummata Oromoo kana keessaa namnan jaallu kaayyoo kiyyallee wajjiniin galmaan ge'adhu jedhee amanee wajjiniin qabsoo gaggeessaa jiru marroo dirribaati. Marroo dirribaa waa'ee Nabi Muhammad bifa xiqqeenyaatiin ibsa taanaan afaaniin asirratti osoo hin taane kallattiidhaan morma walirraa kunnaa waan jedhu naasa'e edamanuma sana keessatti. Duraanii kanuma naasa'a. Nan fixadhaa qol. Nan fixadhaa harka raasinii mee of suu bokkora. Indee maaliif harka raasuudhaan bokkora ija baatu? Abu Maayir bar ilaa gaafii afaanina gaafadhaa afaanitti deebisee ani ni na aarsu maanni gaafii afaanitti na gaafatan achumatti afaan ilaa ammalaan gabaabina amma waan biraa dhiisaa nama mana keessan jiru simbirata ergamaa Rabbii arrabse maal gootu kanuma kunaa deebisa anna haasaa bira in arrabsitus akka arrabsitus in arrabsitus arrabsee simbirata ergame in arrabsiti taanaan yoo islaama taate namni sun yoo islaama taate gorsus nan barbaachisu maa jette jechuu nan barbaachisu dandeettii nan qabu miidiyaa irratti yoo mana koo ta'e buusu yoo mana biraa ta'e keessa deemu. Mana bakkuma hojii keessan jira bakkuma hojii keessan wajjin hojjetan namni tokko sin biratti ergamaa Rabbii akkan talee ngadaatti sanaa yoo jiibee arrabse kiristaana ta'e maal jettan meeshaan akka keessan. Kiristaana yoo ta'e amiriitu na bira jira id'u ilaa sabiili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanaa dhaan waama. Isin birata akka barbaadde ergamaa Rabbii arrabsinaan isin birata ilaa wajjin maaddii tokko yaadatte akka barbaadde arrabsinaa. Idoo la Rabbi sabiili rabbika ettaniin. Hiikoo isaanii beektu? Kan idoo la sabiili rabbika. Yoo isin kiristaana taate wanni narraa eegamu akka Rabbiin Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam itti ajaje sanattaniyyi itti dhufa. Akkin itti dhufu idoo nan waama gama Rabbii kiyyaatti hikimaadhaan Qur'aanaan maw'izaa gaariidhaan waama. Miti nan barbaachisu yoo isin jette immoo dandeettiin kiyya an qabu yookaan du'u yookaan ajjeesu. As. Ahiru naannoo seeraadha kun Umar. Irra kan isinii wajjiniin walumaa galatti nan galchuudhaan keessa yaadni keessa walumaa galatti akka barbaadde rasuuli asin of kennu wanni miti jechuudha walumaa galatti mirga keessan akkasitti hiikkattan. Ilaa gabaabuu ati daqiiqaa lama qofattee yaada edarraa dubbadhe sanaa namoota biraatiif wallahi Abu Maayir waan biraa ta'a malee yaanni inni daayyuu hudhanu gaheera waan ta'eef irra deebina Rabbi ati. Deemuuti qabadhaa kan nutti iyyisiisaa jira. Lakki hudha isin gahin jara keenya dubbina amriin harka keessanii miti. Nabi Muhammadiinu Rabbiin innaka laa tahdii man ahbabta walaakinna Allaha yahdii man yashaa. Harka keessan jiru bar wanni kun. Hin dandeessanu bar. Dhugaan harka keessan keessan. Ilaa wanni daangaa walitti geenyu daangaan tokkitti walirra kaannu wal kabajna miti miidhaan wal kabajna jiraanna waan ta'eef ilaa yeroo mana tokko seentanii dubbattanu tokko akka waan ilaa amantaa islaamaa ayata Rabbii karaa ayata Rabbii irratti akka waan islaamni wanni godhutti akka waan islaamaa bakka buutanitti nunaasina
Islaaman bakka afaan bu'an. Islimnaan bakka bu'an. eenyu Islimnaan bakka bakka buufate anatu bakka buuse. ilaa kana waan argitanii gala inni namicha kana wajjin rakkan namicha kana walumaa galatti namni aqlii qabdanu ilaa gaafa Abu Maayirii wajjin waan biraa taanaan nasiyaan ijoollee keenya hunda jiran dhaamu Abu Maayirii wajjiniini dhimma biraa wajjin taphachuu mirga keessan isin do'an keessan garuu akka carraa daqiiqaa namni rabbii rasuulatti amantanu Abu Maayirii akka dhimma amantaa keessa godhu tokko mana keessatti kennineef mana ofii banatee barbaade godhu garuu sharrii namicha kana akka mana keessa irraa tamsa'ee hin jenne akka carraan tiin namicha kanaaf jechuudha maal jedhan sharrummaa diinii irratti beekaa ta'u wallaalee ta'u namichi kuni wallaahi zabana kanatti yaa'anii ati diinii nama islaamummaa arrasuun afaan yaabboo rabbi sodaadhu afaan maalii taa'ee namni amantii islaamaa arrasuu rabbi arrasuu mirga qaba namaa afaan koo diinin baangonne kun dogongorteetta akkas miti iduu ilaa sabiil rabbika iduu ilaa sabiil rabbika jechuun ati akka barbaadde asii arrasu islaamumaa jechuudha moo wannidha mirga iduu ilaa sabiil rabbii kan mirga sanoyyuu immoo mirga hin yamiin jedhe khayri inshaa Allah walumaa galatti ani dur wallahi Abu Maahirin kan aduran nama hadisa sai hadde fadda beeku de wonni godaro garu hadda gaafanni yamiin jechuudha naan jedhu achumaan barakallahu fiika amma wal hubatane marradeef garaa fayyaa kan wonni godhu Akkas kana jaalanna hubattu achin fagaatinaati. Assalamu alaikum. Abu Maayirii dhaggeeffadhaa waan akka dubbanna. Abu Maayirii qajeelchuu rakkoodha jira keenya. Abu Maayirii osoo waan ergamaan rabbii jiraatan illee faallaa sana deemu Beeteen immoo gidduudhumaan immoo kottu jettee gara sitti na waammatti kun asii kottu bakka jetti. Innuuf wallaahi dhufaan jiru. Jaalatullaa aleek. Abu Maayirii yaada isaa inni haatan hubadda dhaggeeffadhaa. Yaadni Abu Maayirii siluma mataan nama dhukkubsa beekaan faallaa keessan deema wanni akkas godhuu fi Awwalee erga taa'an argaa silaatee maal fuudhaa jiru. Koy Uzeefi koy. Kanaaf Abu Maayirii yaadni isaa dhugaa nama hubachiisuuf osoo hin taane ibidda nama aarsuuf akkas godhata. Wannan ulamaa akkas godhuuf jedha wannan warra siyaasaa akkas godhuu fi ibidduma jalatti qabsiisuuf malee waan biraatiif miti jedha Abu Maayirii hundee gizee dubbatee irraa bu'ee jedhu. Kanaaf isaa waliin karakkaruu dhiisaa akka fedhe haasa'u akka dhufuu isaatti ilaala Abu Maayiriin. Kana malee Abu Maayiriin waliin bakka kanatti immoo na tusi dura dhaabbata reedii dhiifamaa wajjin salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Maalla dura dhaabbataaf diimiti qaba dobboleessu. Ansaga nan beeka waa akkas jedhee jira. Onna danna dura dhaabattu hin jiru. Afaan saabii akkana jedhe. Namichinni udduu qoccoo genoo fakkaatu muwaasa'uu fi walaloo naafa jedhu qoy. Abu Maayiriin nama biddeetti ammala arraba dhiisa. Ayyee uma Abu Maayirii nama narrasiin ta'a. Abu Maayiriin illee silaan ta'a. Abu Maayiriin Koi kanan deeffadhaame rooroo nu biraa deeffadhaa natti roolli isaarraa namichi kun. deeffadhu. Meeree walee nama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warri islaama taatan hundi keessan warri irraaf jalaa warri dhiiraaf jalaa harka fuune warri amantii biraa. warahmatullahi wabarakatuh. Uzeefi dhiyamaa Inshallah ustaz Saabit hundi keessan bakka jiraatu. Rakkoon qabu Ustaaz Saabit. Wahi tukaa ergamaa rabbii raja dubbatattanii suuraa dubbii Bifa ololootiin waa'ee tuqaa argamaa rabbii nu ololeessi. Bifa ololootiin waa'ee tuqaa argamaa rabbii wallaahi ilaalim. Waraabbadhaa isin hundi keessan waraabbadhaa. Bifa ololootiin. Baarakallahu fiik. Yalla. inshallah kaya kami video baraka. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Taaptaa kadhaa manni gadi bu'eera. Qophiileen kitaaba itti muddaa. Najjaa kan silaa dhaqatee ol seentu bari ati immoo suuraa nama biraa rakkaattee dhuftee nan beekaa ol si galchuu dhibne maalish dhiifama nuu godhi ammaree firgatti. Baqaraan kun immoo suuraa dhalaarra kaa'ate. Osoo inni suuraa dhalaarraa qabaate gadan darbu. Sucaaya baangee qabu durii dars. Baqaraan suuraa dhalaarraa Nama gurguddaan nu keessa jira. Shee Mahammad Horii Zainii jechuudha. Kaalidii Sabuu Baqaraan Maayirii horii Sayyiduu. jechuudha musee. Saanii nusiitii kaa'amee disiin Warra keessa jira. Jira. Kas inshallah gawai bakka madaa keenyarraa wallee seetanii. Fuudhara qaaruu addaree di ambaasaaddaree lixanii fuudhara qaaruu dhokatanii. Koy Uzeefi Bismillahi jedheen ergaa koo jalqabaa ati na gargaarii asitu humna qabaa. Assalaamu alaikum ummanni islaamaa kan dhiiraa fi dhalaa kan gubbaaf kan jalaa siniifa jiraatu nagaa rabbii jabaa. الصلاة والسلام نبي المختار ارجما رحمتا إسان داغاري رحمتك قدا اتدنغلازي روين قواتاتو علي ومالي بدا فاتاتو دغادا والله يا ارجما ربي نتسي جالنا بالك في جذبان الدم لنا مال كون يا سبا مالو منو ملا
gadee faan qalqalaa afaan nutti bana ergamaa kaalikaa waan hin taane kaka fidaa abiika wa ummi yaa rasuulallahi yaa ergamaa haqa ruuhi kootii kennaa dhugaadha wallahi daqiiqaalleen fedhu rabbiin ragaadha ilaahin daqiiqaalleen fedhu ragaadha ilaahin mujiitaa isaaniirraa waa xiqqooti himaa hirkifatee boo'ee gaalli isaaniif duudha gufuu isaaniif boo'ee maal taate yaa jazbaa waan akka keetiitu ergamaa koo kaaqa ergamaa kaalikaa rahmata waa hundaa kottaa wal qabannee sunnaa isaatiin bullaa guyyaa gaafa dhumaa jannata isaa dhumna yaa rasuulallahi yaa ergamaa haqa namni akka keetii meessa argama hanga jalqabaatiif hanga guyyaa dhumaa silaa maaliin godhaa dubbiin nama dhibaa akka kuturii kee anatu siif himaa baala kee faan jazbaa kan kaataa ergamaa kaalikaa waan hin taane kaafta silaa nan dubbadha afaan kottaafu kan shan ta'ee dhufu garaa kottaafu ilaamee yaa jamaa dhagahaa wal kaasaa utuufaan agarruu dukkanatti jaamna yaa rasuulallahi naanu fiidaahaka rabbitu si faarte jechi koo maal qaba warafa'anaa laka qur'aanaan nuuf hima khuluqul aziimuu tolchee wama hundaan aduuhi islaamaa bar rasuula jibbaa kottaa wal qabannaa warra amantii addaa mee dhugaa qoradhaa maaluma abbaqannaa utuu ifaan jiruu dukkana caccabna gaafii xiqqoon qabaa warra amantii addaa saalisu salaataan itti baaftan maqaa rabbiin eessa fuudhee jaartii filmoo qaba dubbii kana laallaan qalbiin koona jaba osoo dhugaan taane nu dhorke adaa kottaa mee kottaa qoradhaa rabbii uumaa jabaa rabbiin eessa fuudhee jaartii filmoo qaba lam yalid walam yuulad ragaan quraanuma ifa aduu qaba kanaafuu yaa hawaasa kottaa yaa ummata haqiidhaa wal baraa diiniin islaamummaa hidda cimaa qaba utuu waan baduutii gaafa duraa caba gaafa abuu jaaliif ergamaa alama abuu jaaluun bu'e kunoo gahammaamaa rabbiin nama miidhu wallahi rabbiin nama miidhu dhugaadha yaa nama utuu dhugaa ta'e mafammaama ta'a ilaamee yaa sabaa kottaa waliif gallaa dubbii haqaaf dharaa qorannee barannaa hololaa fi yartuu dubbii miidiyaa ergamaa rasuulaa naanu fiidaa haka hadhaaf ergaa kiyyaa asitti dhaabadha maqaa koo barbaannaan anumar hurkane du'aa inni agadhaa fi amaanillaahi isa akka bunwaar addeebite ilaalin. Maariisin immoo ajaa'ibsiifannaa walaloo kanaa irratti yaada keessan kennadha. Abu Mahir. Allahu akbar. Allahu akbar jiraatan indiyaa. Allahu ilman wa fahman. Allah Fuush godha. Walaloo jechuu waa barbaadaa abaaboo. Maal keessaa qabna reedi rabbeeri. Walaloo isaa bareedaadha. Walaloo isaatii fi ababaa darbannaa fi Darbaa fi abu maal keessaa qabdu. Warra jala jirtan Umariyaa onnee dhibbaa gadhiisaan bootaanis ni gadhiisaa dafaa. Ol galtu Kunni Abu Mahir. Abu Mahir naan kennitu malee bara nama biraatiin kenniti. Wala awwaalan buusu. Soddaa durii Soddaa durii tiara Abu Mahir kalladinaa sun. Bishe awwalee dargachaa jalaa bu'ee Yesuus. Awwalee galchiree. Redda awwalee galchime waa kana dha'umu. Woy nan galchaame soddaa durii. irra facaaseera laa kunoo. Soddaa durii gamoo. Galatooma. Xiqqoo ergaa dhaabni xiqqoo qaba Abu Mahir. Taphee. Qaawwee quraanaatiin dubbattu. Walalichi Wanaan isin jedhu jechuu barbaade. Waa'ee Umar. Awwalee seeree eeggadhatti. Seera nan eeggadha. Walalochi bareedaadha. Bakka kanatti bakka si waa'ee amantii naasofnetti anis amantii xuqunnarraan eegamu. Eega kan rasuulaa ta'e walaloo rasuulaa eega ta'e bareeda ture garuu walaloo caaluutti makuun maaliif barbaachise kan shan ta'ee dhufu afaan kottaafu jechuun maaliif barbaachise eega walaloo rasuulaa ta'e jechuufan.
Caaluuti miti Caaluun kan namaa jedhe malee kan hayyuu gootota Oromoo baraan baratti darbuudha jechuun kun jecha hayyootaati. Jecha ittiin Oromoon jecha ibsatudha. Ati maali waan darbitu biyya sooraan maali rabbi si adarbu silaa darbamteetta. Biyya kamiin jiranne? Umar inni biyya kamiin jira beektaa awwaleen? Awwaleen biyya kam jira beektaa Umar? Turkii taa'ee rakkina namatti farrisaniiti bu'aa namatti farrin darbitu. Rabbi si akaja jedhu duraan dursatti yoo Bar inni Umar inni awwaleen komentiin maal jedhaa siin ture beektaa Iyyasuus jaalataa kottu siin jira bar. Iyyasuus jaalataa siin jira. Abu Maariin fayywaa maa oole Abu Maariin fayywaa maa oole. Kan shan ta'ee dhufu afaan koo taafuu jedhee bar. Isin kana Caaluu korro jamtela isin kan shan ta'ee dhufu afaan koo taafuu. Jecha kana afaan bittee sadhaga jiraati gaafadhaa malee kana Caaluun deemaa Udan isiniif saa dubbaddaa bitaa maagii banatanii kara kara. Sagalee qabadhaame. Umar maal jetta? Abu Maher koo hin bareedde duufi moo hin iftee tiruu koo. Inni sin manatti toltanii kaalidarra. Abu Maher itti jaahilummaan muramuun baay'ee natti tole. Namni maal jedhe beektaa? Wallaahi Oromoos miti Islaamas miti jedhe. Zarii isinuu qoradhaa jedhe. Isin uummata ol ficcisiisuu barbaadde jedhe. An dhaamsan isinii dhaamu Abu Maher lamattiin bayinaatiin nu bira kottaa silaa ta'e. Yookiin asin cinne yookiin achi hin cinne yookiin keenya miti yookiin kan jalaa miti. Maal ta'u waallatama Abu Maher. Awwalee dubbatee lalaa deegara. Awwalee deegara gadi dubbate awwalee deegara laa. Deegara dhugaa dubbatte. Garuu boqonni nu Abu Maher. Awwalee Abu Maher waata moo faaqii dhette sila waata moo faaqii dhette zariin jira. Dhiisi boodhiisa. Amantaan isaa raabsanaa deeyyamu isaan tura dabaluu gorsee dhiisi. Waata ta'e faaqii ta'e dhiisa. Ishi kwa isa miti. Abu Maher yaada ol fudhatanii dhiiftan. Laale amma bakka kanatti warra beentummaa qabate kana waa wayinittiin falmaa ture. Warra keenyaas immoo ani namni wallaalaadha jedhus hin beeku jedhus na biratti amma koochootisiisaa na biratti kiiloon kaasu. Warra peentee kanaan wannan wal moggutaa ture. Abu Maher isin peenteedhaan falmuudhaa dura islaamummaa fudhachuu qabdu. Islaama jedhee uummanni sin dabarsu malee haasaa tokko sinirraan dhaggeeffannu. Yoo islaama taatan islaama jennee islaamaan falmina yoo nuun falmitan. Isinoo asii kunoo olii gadhaamaa jirtu eenyuun ni jenne isin dhaggeeffannam. Amman peenteedha na dhaggeeffatan peenteedha. Yesuus gooftaadha jedhisammoo. Yesuus gooftaadha jedhee kan peenteedha jennee immoo as deebinaa. Shaadaa qabatu wal bira kaa. Shaadaa qabatu Abu Maher. Yesuusicha sananiyyi baruu barbaade asiin duras mana gurbicha waajjii jedhamu keessatti waan kana gaafateen ture. Yesuusis jettee Abu Maher ila. Isinin dhaggeeffadhu ka. Wantan isinin dhaggeeffanne yoo isin dura islaama sirrii taatanii islaama tokkoon falmaa jirraa jennee itti seenna. Isinoo asiiyyuu dhaggeeffattaa muyitii qabattula. Algaa amaamaa uffatee qaaqiyyaa uffatee. Al-Islaamu laa yasubbu nnaas. Islaamni nama narrabsu naa erga islaama taatanii. An kanaafan islaamas miti jedheen. Kanaafan islaamas miti jedheen. Gaafii sirrii gaafatu maaltu sidee isin dhibe yaaki. Awwaleen sirrii jira gaafatu. Maammazee waa sitti muu? Namni barana bari haasa'an dura dogongora jedhameen harkatti qabame keessaa foon waraabessaa nyaachuun amantaa islaamaatiin in eeyyamama jedhee namni natti hime tokko isaan kanaa bar. Haasaa baranan hojii qabamee rakkataa ture tokko. Hin jennee Abu Maher isin. Amma gaafii sirrii jirta gaafii sirrii gaafadhu meeme yookiin amantaa islaamaa fi islaamummaatti hin jirtu kiristaanaa kiristaanummaatti hin jirtu jechuudha gaafii sana sirrii gaafadhu sirrii gaafatatta. Dhagaadha gaarraa cabe. Reedi dubbii ammaa dhageesseetta. Ampeenteedha jedhe maadha viidiyoo waraabamaa jira. Abu Maher islaama miti ampeenteedha jedhee jira. Shaadatti bichaanuu qabsiisi. Ol fuudha Abu Maher harka kee. Yesuus yaadnaan jedhi.
amma waan tokko isinitti muga akka sheemaamazeen nama mormuu danda'u bakka kanatti kaalidis jechuudha. Namni tokko an pheenxeedha jennaan islaamummaa keessaa ba'eedha. Yoo pheenxee illee hin taane maaliif ba'a yoo jettanii an pheenxeedha jechuudhaa fi ulaagaa pheenxummaa beektu. Allaa ganuu barbaada tokkoffaadhatti pheenxee ta'uun. An pheenxeedha afaaniin baasanii jennaan mee ustaaza bira geessaa haasaa kana. Dhugaan siin jedhaa raawzeefi lafaa kaafamee shaadaa qabata namichi kun ustaanni gurguddaan dhaga'e. An pheenxeedha jedheera. Dhugaan sitti maayira. An pheenxeedha jedhee pheenxee jechuun immoo Allahaan beekuu ergamaan beekuu waan isin jettan hunda isaa hin morma pheenxee yeroo jedhamu walumaa galatti. Kan of danda'e waan ta'eef. Sheemaamazeen dhugaadha moo soba wanti kun? Ampheenxee dhuma jechuun amantaa namaatiin ampheenxeedha jechuun sun dogongora guddaadha. Amma maal wayyaa Abumaayirii harka mirgaa ol kaaftanii isa keenyaa fudhattu moo achi deebitanii immoo shaadaa isin qabsiifatan? Akkamitti shaadaan pheenxee akkamitti qabatamu? Mee viidiyoo bahi na qabsiisi. Inni laafaadha. Viidiyoo bahi qabsiifadhu boleessu. Awwaala viidiyoo bahi. Viidiyoo bahi qabsiifadhu. Inni laafaadha gaa. Viidiyoo bahi qabsiifadhu awwaala. Inni laafaadha Uzeefi. Ragaarii argatte. No. Nama samiiraan deemu taqabbaluu dhi. Yesuus fayyisaadha. Ameen. Yesuus karaadha jedha. Yesuus jireenya bara baraati. Abbaa awwalee musamma. Abbo Rabbii ati dhiisaame awwalee atamma viidiyoo kana waraabaa. Viidiyoo kana waraabaa. Shaadaa jiraa qabachiisaara shaadaa kiristaanummaa. Viidiyoo kana waraabaa arra booddee Abumaayir akka kiristaana ta'etti quba qabaatu jechuudha. Awwal itti kufa. Jedhaa gaa Abumaayir Yesuus fayyisaadha jettaniittu Yesuus gooftaadha jedhaa. Yesuus ergamaadha. Fayyisaadha jettanii kaatanii ergamaan fayyisa dhaggeeffadha. Yesuus. Dhaggeeffadhu miti. Asitti mormiin hin jiru hin baatanu Abumaayir yoo isa kan keenya. Yoo isa kan keenyaa baxabbatu barbaadan illee karaa keessanii rakkoo keessa galchaniittu. Keessanii rakkoo keessa erga akka islaamaatti ergamaan tokkoyyuu fayyisaan hin jiru Yesuus fayyisaadha jettaniittu. Kanaaf yookiin dhuma Yesuusitti amanaa eddeedhaan gaa yookiin addeebi'aa maal maqaan isaanii Sheemaamazeen biratti shaadaa qabadha. Amma qoy. Sheemaamazeen. Asirratti namoonni dhibbiyaa. Obboleessoon hin jiru Yesuus fayyisaadha jettee kaate moo jetteen kaate? Yesuus fayyisaadha. Yesuus karaa jireenya bara baraati. Kunsitu hima osoo hin taane Qur'aanni suuraa Aala Imraan keessatti ibsa waa'ee kana. Qur'aanni Yesuus fayyisaadhaan jedha? Mee ragaa kennaa mee? Fayyisaadhas nama du'e kaasaadhas karaan isaa karaa sirriidha. Karaa bor ittiin jannata seenamus. Ameen. Dhugaadha fayyisaadha. Dhugaadha du'aa kaaseera Laazaariin. Dhugaadha Yesuus karaadha. Laazaariin qofaa maali? Ilma Nabi Nuuhi Saamiin kan waggaa 1000 ol qabrii keessa taa'e baaseera. Amma gaa Sheemaamazeen Yesuus du'aa kaasa jedhanii la wanti isin beekuu qabdan Sheemaamazeen yuhu yilmauta bi'iznillaa hin jenne akka islaamaa. Du'aa kaasa jedhan qobaasaa Sheemaayir. Amma islaamaa amma isaan kun Sheemaamazeen. Qobaasaa? Du'aa kaasa jettan. Akka islaamaatti gargaarsa rabbiitiin hin jenne isin. In kaasa jettan akka nu jennutti jettani akka nawwaleen amanutti jettanii isin keenyuma garuu dhiisa afootu naayidha baqqaan isin mormuun barbaadu Abumaayir. Naa ta'aniiru isaan kun kan kootiif zeefi nama keenya kun. Baafattu. Jechuun yaa akkuma uffata akkuma nama qorraa uffata fooxaa uffatutti yoo uffatan rakkoon qabu. Ishi masqalii moo isaa bitaa ture? Masqalee moo isaa argatu biyya Arabaa keessa jira Saawudii keessa masqalee jira. Rakkoon qabu. Beentee masqalaa hojii rakkoo walitti hin qabu bar. Nu fannootti namannu isa fannocha irratti fannifametti amanna warri. Abumaayir koo deemtee kaa. Karaa nagaa. Karaa nu dalu Sheemaamazee waa sitti himu? Yesuus fayyisaadhaan jettaati islaama taate.
Lakki ana Yesuus nabiidhaan jaa nabiyyiidhaan ni. Kanaaf Abu Maayir Yesuus fayyisaadha jedhan. Yesuus du'aa kaaseedha jedhan. Sii galee? Abu Maayir. Namichi kun booddeen isaanii fayyada jabeeffachuu qabna nu. Abu Maayir. Galgala Abu Maayir. Abu Maayir. Jechata amma jette maa kun dogongora guddaadha Abu Maayir. Amma jedhaartu kana maalirra dhaabbattee jette nuyi kimeme. Nuti Yesuus Kiristoos ergaa Israa'el qofaaf ergameetti beekna. Masqala fudhachuu dhaqa masqala keessa kanaa fi dhaara kaalide fudhachuu dhaqa masqalatti. Masqala fudhachuu deemaa kuno. Awwalee musammaa rabbi kana maa milkeessee jiru nama Islaama warra gar tokko jitu bareedduudha. Baay'ee deemeera inni. Middu lammaanitti rakkachuudha. Koomentii jalatti baay'ee Abu Maayir jedha. Koomentii jalatti baay'ee Abu Maayir jedha hundi keessanii. baay'ee Abu Maayir jedha. Xaaxaan nu raati boleessu. Deemteedha Abu Maayir. Karaan nu dalu kuusiifa ta'u. Nu dararti galaa jedhama. Ganama lubbuu tokko arganneerra ililchaa ijoolleen keenya jalaa lubbuu tokko arganneerra ganamaan fayyeera namni tokko du'a jalaa ba'eera galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Abu Maayir nu salphifte. Abu Maayir ganaan du'e jechuudha. Deessi borabbii jedhe. Sheekiin tokko as taa'ee wanti tamma quraana keessaa barbaadde waan nutti baaftu tokko hin jirtu. Karaan Yesuus dhugaadha. Karaan Pheenxee dhugaadha jettee kaate bar. Akeeka dhula waa abbaasaa jirta jirgiyaan jira. Waan dubbataa haadhu ofirraa fuuna mee qo'aatee dubbatu. يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذنه ويحيي الموتى سن قرآن في دتارا. أيوة صح. Reedi sila bi'izniin jenne Abu Maayir sichi fiduu danda'an du'aa kaasa jedhani sichitti dabaluun maal fayyada gaa utuu jechuutti dura jedhu. Rozi sindeef amma yoo yookiin shaadaa qabachuudha bara. Ijoolleen Yesuus takkattaa'anii Yesuus wali baga gammadde dhaaru kommentiidhaan ammoo. Reedi abbaa dabalullaa fuudhu. Amma walee waa gaafadha qoyaa gaalaan. Namni kun amantii keessan itti dhufeera. Qabeenya abbaa isaa dhaaluun ni ta'a. Qabeenya beeksisa isaa dhaaluun ni ta'a. Reedi kurrisi dhagaa. Na dhagaa Abu Maayir. Arteetti immoo fagaagdee hafteetti aslaan yaa rabbi wallahi garraa na fide dhaabarawwana. Laakiin wanneen isiniin jechuu barbaade. Eessi. Abillaahi wa aayaatihi kuntum tastahzi'uuna waan jedhu quba qabdaa mireede. Quba qabee. Waa'ee qoosaa rabbii dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Nama tokko jallisuus hin dandeessu, qajeelchuus hin dandeessu. Yeroo baay'ee uummanni keenya warri Islaamaa ofiin jedhu waa'ee Nabi Ciisaa yookaas warri Pheenxee Yesuus jettuu kanaan baay'eedha miidhamaa jira. Akkamitti miidhamaa yoo jettanii ooleyyii mootii qabadhu reedi. Inni yinaasin carraadhaan dubbachuun beektanu, wal dhaggeeffachuun beektanu yoo taphate taphatti fufuun baay'ee gaariidha. Gaafa Ciisaa ooleyyii Yesuusiin oolaa jettan walii a'uuzu billaahi miidhama guddaa keessa jirtan. Amma quraana suuraa Aala Imraan keessa jira wanna nama. Abbaa jabalullaa fuudha. Abboo ol fuudhi ati ol fuudhaa jirta ati iyyuu sin barbaachisu. Naan barbaadaa jira qooyi dubbadatti carraa kee. Maanni Nabi Ciisaani nabiyyoota keessaa mu'jizaa adda ta'e waan kenname qaba. Nabi Muusaan mu'jizaa 9 kanaa wajjinuu wakallama Allahu Muusaa takliima. Waayiidhaan alatti rabbitiin dubbata. Dhaga'uun dandeenyu Abu Maayir nama amantii biraa qabate irraa albaateetta ammaa inni wallaahi adiraayigii ati amantii qayyarateetta waa amantii keenyaa nutti himni. Waa amantii keenyaa nutti himni. Arbaa gaafla. Amantii kee maali? Muslim.
Jamaammalzeen mafurkaa warroonni namni isin xiqqoo si ilaalu bakka kanaa dhaabbachuu keessan hin barbaadon dhiifama naa godhaati. Hayyee. Wannan Obboleessa kiyya. waan bucuu wayyu. Egaa hamma kafarteen booda amma egaa hamma ampeenteedha jetteen booda daawaan ati nutti himtu hin jiru. Quraanni ati nutti himtu hin jiru ani sirraa an fuudhu wallahi. Akkas. Reediin fuudha. Gaafa kanarratti akkuma abbaan jabaatu dhugaadha. Dubbiin kun dubbii qalbii miti dubbii amantaati wanti nu dubbataa jiru kuni. Bi'izin rabbi hin jenne fayyisaadha fayyisaadha Yesuus abaluun kaasee jedhani. Ani peenteedha jedhan jechi lamaan kun ija ulamaatiin laamu fatwaan miti kan godhu fatwaan namni kana jedhe islaamummaa qabaa. Takau tu barbaada takau shaada barbaada yoo ishee kun jedhani abbaan jabal kaleessa dhufee ajandaa koo keessa jatee deeme ammas ol galee bakka kana dhaabachuun keessan hin barbaachisu Sheemaammat Zeen Umar Furqaanii jedhe ana malee namni hin jiru jechuudha maal jechuudha. Sagaleen koo jira miti waan jedhe jira kaleessa dhuftee ajandaa koo keessa jatee deemtee adda dhuftee Sheemaammat Zeeniif Umar Furqaanii dhaabachuun hin barbaachisu nama meeqa tasoo deeoo sheekuliin meeqa jarri kun namarraa addamoo. Ergama rabbiiti moo jarri maaliif akkana jette? Maaliif jette iyyee? Okay baga jette. Musiika saabitii baaburta soodee ustaazota gurguddaanii daa'imee qatas saabita baabur jette. Abbaa jabal laggeeffadhume wanti inni akka jedheefi. Ana malee namni hin jiru dhamoo maaliif akkana jedhe? Sheekota irraa dubbachuun barbaadaara. Ayyee. Akka itti na hubatsan miti. Uzeefi. Sagaleen koo jira. Akka hamaatti nan fudhatin. Akka hamaatti nan fudhatin. An kanan jedheef bakka sheekni akkanaa jirutti bakka Sheemaammat Zeen jiranutti bakka warra akkasii jiranutti akkamitti wanni akkasii ta'aa jedhame tarii gaafiin ka'aa waan jedhuuf an jedhe malee akka hammeenyaatti nan fudhatin. Yoo akka hammeenyaatti na fudhatte immoo dhiifama. An jechuun gaaffiif deebii bakka kana dhaabachuun keessan hin malu sati jetteen iyyee jechuun akka maal godhaa irraa wanti nu godhaa irraa maaliifan jedhe beektaa? Yaada wal jijjiirre fakkeenyaaf Abu Maahir kun quraana tafsiira godhaa dhaggeeffadhu. Hayaatan jirre fidanii waan hin jirre walitti fakkeessaa dubbataa jiru. Amma ragaanii Abu Maahir kenne ammaa kun dhugaa ta'e soba ta'e maalitti beenna la? Namoonni dhugaatti fudhachuu danda'a. Sheemaammat Zeen hin beeku jedhan. Siigalee dhiifama gaa. Kana jechuun wanti dhiifama. Garuu hadha waa ishee kirraan dubbataa oolan immoo. Eeyyee. Dogongoratti nama galchaa laata jechuudhaaf an jedhe dhiifama sin gaafadha. Jecha ammaa kana fayyadamuudhaaf yoo si dallansiisa ta'e jechi kun dhugaadha asitti Uzeefi wanta hubachuu qabdu abbaa jabalirraa erga namni kun jecha kana lamman afaanii baafate dhiifnee fatwaa ulamaa dhaggeeffanna malee dhugaadha. Namni ampeenteedha afaan ofiitiin jedhee ampeenteedha peentee tokko amanta baaminuu wantu minuhum. Namni jara sana argee jara sana fakkaatee ampeenteedha fayyisaadha. Jecha namni amantii biraa jedhu jedhe islaamummaa keessaa baheera moo toobaa qabachuu barbaada nama fatwaan hundamarraa dhageenyutti akka waayidaa waan nutti hin goone rabbiif qabrii keessan sodaadhaa akka tafsiira quraanaa nutti hin goone rabbiif qabrii keessan sodaadhaa rabbii guyyaa borii kiraa kitaaba keessan sodaadhaa. Uzeefi gaaffiin kana gaafatte baay'ee isaa ariifachiisa. Baay'ee isaa waliin malee abbaa jabal ilaalcha akka jechuun akka kana dubbatte nati gabbuunaanan jedhe akka kana dubbatte nati gabbuunaanan iyyee kun maal jechuudha dogongorarra irtuu maaliif qonna qabaa jira wallaahi hadha laa dhaggeeffadhu Uzeefi an sheekotuma bakka hin taane dhaabbatanu namni 400 way ajirtan na dhagaha wallaahi sheekotuma bakka hin taane dhaabbatan irraan dubbadhaanadha sheekota guguddaa bakka ragaa qabatamaa wajjiniin fidee lafatanii kaa'ee irraa dubbachuu deemaan. An bari koo gaafan kana jedhu
Yookaan manni kee vaaraa isaa gabbuusuuf miti yookaan qalbii cabsuuf miti uzeefi. Abu manni. Jecha ammaa kana hin fayyadamu. Boru namni Sheekh Muhammad Zein arrabsa. Umar Furqaan maaliif gaafa diinni akkas godhamu gaafa wanni akkasii kun ta'u maaliif kana gootanii jedhee arrabsa namni. Kanaafan kana jedhee ammoo na eegaa guyyaa kana. Toomi abbaa jabadee. Sheekota Akka yaada kiyyaatti. dhaabbatan. Ayyee inni dubbataa jiru inni Sheekh Muhammad Zein abbaa jabaltu dubbata. Amma dubbadha. Sheekh Muhammad Zein dubbadha. Ani dubbadhu bakka uzeefi yooti taa'e sinan ta'a yooti bu'ees nan ta'a mootii qabadhee sinan ta'a waa tokkoon sokossu. Maaliif Shammaa nama 400 waa irratti dhiifama kana jechuu kooti. Dhiifama jecha ammaa fayyadamuu kooti yoo si dallansiise kottaa bu'aa bakka akkasii dhaabbachuun hin ta'u jechuu kootiif dhiifama. Rakkoon qabu. Ayyee waliin haasa'a. Assalamu alaikum warahmatullahi jalqaba irratti mana uzee fi namoota baay'ee tole hanga nama 700 ga'anii ustaazonni ciccimaan as oolanii namoonni yaani bakka biraatti hin arrafamna maqaan nu badaa jettanii sodaatan ustaazumar ta'e uzee manno Sheekh Muhammad Zeinis ta'e sheekota biraallee yoo ta'e mana uzee fi hin dhufina achumatti dhiisaa karaa kanan bayina namni humnaan isin fidan jiru namni kottaa hidhee isin harkisan jiru isinuma dhufee jala kanaa lakkoo tokko barreessinaan ol isin galchaa jiran nuti yoo maqaa keessan eeggattanii hin dhufinaas kan kanarraa hafe immoo mana isa kanaa ustaazota ciccimaa ta'uu asitti dubbatamaa oole waliin mari'atamaa oole siniif galu jechuudha ati immoo uzee fi nama mana kee dhufa hundayyuu taqabbali yoo fedhe imaama masgiidaa ta'u waan rakkoo qabu miti kun nama dhufe waan ta'eedhaaf mana kee garuu immoo akka amantiinii fi ulamaan arrabsanutti sin deeggaru. Ulamaan arrabsiise nama diinii rabbi arrabsiisu mana keetti hin keessummeessin. Laakiin immoo ulamoonni dhufee sheekotni dhufee asitti waa waliin mari'atee waan tokko jedha taanaan rakkoon qabu galchi. Akkasitti muraddeetti dhufe. Ayyee. Chotoon hin barbaadin dubbataa laasiyan. Awwanna sin jedhe maa ibbetta sheekonni maa mana kee dhufaa miti yan. Sheekonni maa mana kee dhufaa miti yan. Maa mana kee dhufaa miti. Yeroo haasaan akkasii haasa'amu biratti argamuun jala sirrii miti jechuudhaaf malee sheekoliin maaliif mana kee dhufu. Isinii kuni warra rabbiin irratti wal fakkeesse joon jessa biran ta'a jira. Weenteen hin beeka yoo akkanaan duute meeqoo hin fixadha. Ortodoksiin waaqeffattuun kaafirri najafni azaaba rabbiin qopheesseef sana keessatti ergaa koo dabarfachuu naa wayya. Waa tokko kabajaansi gaafanna gaatti uffatee waa tokko kabajaansi gaafanna. Afaanicha amma jette kanaan warra peenteetii warra ortodoksii warra rabbi jahannama isinii qopheessitiin wajjin jireettee afaanicha kanaan dhattee jala bireetti akka jedhaa wajjin taa'uu kee barbaanna gadaa. Akkuma kana itti wajjin teessamuu. Achumatti naasa. Ibnu dubbadhaa. Achitti jala wajjin naasa. Allah maal suusumaa buufte? Suusumaa buufte sheeka nama guddaadha. Abaaborgaa nuti hin deebitaa. Abu Maayir mana peentee mana ortodoksii jettanii warra rabbi jahannamaa isin qopheesse warra qoraan jahannamaa jettanii afaan kanaan jalatti himtanii kana wajjin yoo teessan dhuguma kabaja guddaa isinii qabna baarakallahu fiikum. Ibnuudhaaf carraa kennu. Yoo rabbi katimiin tolchin inni xobbootii azaabaati. Mana isaa keessa taa'in akkasitti taasaa ture sitti taasaas. Namni isin naannaa jiru warra rabbiin azaaba qopheesseef. Achitti kanuma ni maal jedhe. Ibnu carraa kennaa meeshii yeroo tokko. Yeroo tokko. Hayya deeqaa tokko ibnu na ofsaa gaa deeqaa tokko 15 guutuu hanga deeqaa tokko qabaddaa ishii. Yalla Abu Maayir xumuraa deeqaa tokko. Laal wanni isinii galuu qabu ani hadiisan itti fayyadamutu jira. Hadiisni itti fayyadamu sun ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wa sallam من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عنه واسخط عليه الناس فاللاسا من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وعرض عليه الناس آسي بكي أنجر سجالة سوف سندبادو سجبسي سوف سندبادو وقاجر دبادا
warri amantaa islaamaatiin ala jiru mirga qaba rabbiin arrabsuu gaafan jedhu azaabni maaliif qophaa'e? Maaliif qopheeffame azaabni? Azaabni maaliif qopheeffame? Ayya de ayya tumurtee qabu maayir. Muitiin qabatanii herraan bu'ee ka'aan jedhe yeroo dheeraa qabda. Yeroo dheeraa qabda qoyinaadha kee qaba. Qoyinaadha kee qaba laannee kun sitta dhumu muitii qabatu. Carraa kee Wallahi natu nama qabu. Wallahi hin baatan malee kan barbaade dubbatan muitiin ni qaba. Abu maayir dhiis. Daqiiqaa gadi buutan Abu maayir. Gadi buutan. Ay buuti. Ay gadi buutan. Gadi buutan. Afaanii bitadda. Dhageeffadhu gurbaa. Afaanitti nan qabdu. Ibnu dubbadhaa natu gadi buuse ol deebi'a baarakallahu fiikum. Ibnu dubbadhaa ol deebi'ne وما سمعنا إلا منافق هذا الزمن. نم أموت ربي في إرجام ربي دايين أرب سجدت إن أموت دبته منافق زمان ملين أجرت. إني لما فداي منافق نتكا أموت أفاني إرجام ربي تنترجم متين جنة جا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافق. زمانا كان كيستي نما كسباتي نبرد نفن مسلماني برد نفن محمد إرجام على جدًا الله أنت كوتش جدًا يروجر أموتيو جرات دبي أنا أموتيو وأنا في دبي أن شيطان ما يسد وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. زمانا كان كيستي أكسباتي تنجرو جتشود. ربي إني الربسا في إرجام ربي الربسا مؤموت مرجع أبا كان جتّي برسيسا خم كيستي برسيسا خم كيستي فوتتني دبي خنا دبتا إني لما فداي أظن أنك مجنون مراتا دنتي فكاتا والله نمني فياك أبو والله نرد فيتي دين أفهم بالغي خنان أكنا نما نجد إني توكو كان سوشال ميديا رجل جود osoo ammootu ka fayyaa qabaattu taate amantaa qabaatu miti osoo namummaa kan qabaattu taate afaan baalageen kun si keessaan ba'u jechuudha. Ajandaa barbaaduuf yookaan ammootu beekamtii barbaaduudhaaf namni yeroo ammaa kana maaliin taphatutti jira? Amantaa ofiitiin taphatutti jira jechuudha. Beekamtis beekamuu dhabaanis ati rabbii kan kee biratti ibaadaadhaan tokkochummaa isaati yoo beekamte gaariidha malee amantaa arrabsuudhaanii miti. Biyya walitti buusuudhaan miti jechuudha. Amma isinitti agarsiisa. Arguuf taatanii jechaadha. Sooshaal miidiyaa kanarratti waa lamatu baay'ate. Amantaa Islaamummaa keessatti warri sagalee kiyya kana dhageettanii naaf qaba. Inni tokkoffaa munaafiq akkanattuyyuu baay'ate. Namni ammootuu Islaamummaa keessa dhufeetiniin hawaasa musliimaa bira yeroo gahe musliima fakkaatee yeroo achi deebi'u ammootuyyuu jara wajjiin ooluttuyyuu baay'ate. Amma namichi kun maal jedhayi? Ani jara bira dhaqeetiniin jara keessatti haasaa jara wajjin haasaa jedhe. Tokko jedha. Inni lammaffaadhaanii warrootan amantaa biroodhaayi maqaa islaamummaa baafataniitiin sooshaal miidiyaa kanarratti waan hin taane islaamummaa keessatti dubbatan waan hin taane rabbii fi nabi Muhammad irra sallallahu alaihi wasallam dubbatantu baay'ate. Nama akkanattuyyuu baay'ate. Sooshaal miidiyaa kanarratti TikTok kanarra nama akkanaa kan argu jira. Gastii namichi kun kaleessa moo dheengadda irratti dubbate san irratti azunnu nama lama jechuudha. Tokko maqaa sheekaa kan qabu, tokko ammootiyyuu kana kan qabu, nama lama argeetiin hin jira jechuudha. Eenyuun bakka buuteetiin ati ammootiyyuu yoo nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arrabseetiin dhiifama sii goona jettan nama tokko bakka buuteetiin miti. Barsiisi islaamummaa keessatti maa hukmu sabbi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kan jedhu nuti ni beeyna. Ni beeynaa jechuudha. Haqni kun haqa rabbiiti miti haqa ilma namaati. Rabbiin haqa ilma namaa ammootiyyuu inuma siin dhiisne. Haqa rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. Si gala miti. Gaafa nuti sooshaal miidiyaa kanarraa akkanatti dubbannu waan nuti ammootii amantaa keenya quba hin qabne waan nuti ammootii baroonnoota islaamummaa quba hin qabne sitti fakkaataayyi. Hin beeytu miti maraatti miti sooshaal miidiyaa irratti yoo ammootii sooshaal miidiyaa kanarra kan maraattu taate silkee ofirraa fuudhite achi kaayee rabbiin fayyaa siif haa kennuutiin fayyaa hin qabdu osoo ammootii fayyaa qabaattu taate osoo maraattu ta'uu dhabuu baatteetiin asirra dhufteetiin akkanatti hin baalagattu.
namni tokko amantaa ofiitiif jecha yoo dubbii baalagee dubbatuu ammootuu kan sodaatu taate namummaa ofiitiif ni sodaata. Namummaa ofii yoo kan sodaatu taate kabaja ilma namaa ni sodaata. Hudayfii kana maaliif kabajjeetiin ati dubbii sana hin dhiisin? Ustaas Saabitti dhiisteetiin namoota birootu as keessa jira. Obbolaa kan keettu as keessa jira. Abbaan kan keessa jiraachuu ni mala. Haatii kan keessa jiraachuu ni mala. Namni gaafa aqliin isaatii fi sammuun isaa maraate waan jedhu hin beeku, waan dalagus hin beeku, bakka ooluu fi akkamitti akka oolus hin beeku jechuudha. Soo kanaafiyyuu obboleeyyan dhiifama naaf godhaati warri sagalee kana dhageettanii jechuudha. Beekamtiin homaayyuu miti. Nama biratti beekamuun homaayyuu miti. Har'a sheeka tokko arrabsaniitiin ammootuyyuu nama hayyuu beekama tokko arrabsaniin addunyaa kanarratti beekamuun ni mala. Akkuma warra har'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammootuyyuu waan hin taane jedheeni addunyaa irratti beekamu kana wanna tokko rakkoo tokko hin qabu beekamtee jechuudha. Halkan takka keessatti viidiyoon keetis vaaraalii sii baheetiin halkan takka keessatti xiqqaa fi guddaa dhiiraaf dubartii bira beekamuu hin dandeenye. Garuyyuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si qabuuf jira. Yoo si qabu taate akka fir'auna sanitti si qabu qabeestiin hin sinnisu jechuudha. Soo kanaafiyyuu baalagee akkanaayyi tanaayyi gastii jirtan irratti ammootu inuma hin dhiisina. Islaamummas bakka hin buutu, hawaasummas bakka hin buutu, namummas ammoo bakka hin buutu, biyyummas bakka hin buutu jechuudha tan akkanaatun. Isinii galee wanti akkanaayyeetuni qilees buutee qilees nama buufti. Nama fooloo gootanis ammootuyyuu laalladha. Billaa alaikum nama fooloo gootan laalladha. Nama fooloo gootaniitiin jala deemtan jarana amantaa keessan isin jijjiirsuur, aqlii keessan, haala keessan, akhlaaqa keessan isin balleessuurra duniyaa keessan isin jalaa balleessuu wayya. Ilmi namaa akkanatti hin taa'u ni du'a. Gaafa du'e ammootuyyuu akiraa deemayi. Akiraa bakka isin dhufne deemaatini. Bakka deemtaniif akkami akka deemtani laalladhaa isin jedha afu walillah Huzayfaatis Ustaas Saabit isinis biliyoonis as keessa jira waan ta'eef warri jalaatiif warri gubbaayi afu walillahi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmaaratu bilooniif hin dabarsini hundi keessan ijoollee namni dhibbi jaha jirtan kun yeroo tokko mee hundi keessa dhibnuu kana fuudhuu godhaa sana maasaanii kan kana yeroo tokko mee daqiiqaa tokko hundi keessa warra jirtan namni dhibbi jaha kun mee amma dhibbaa ijjaatama reeranii mee akkas dabalte laalla hundi keessan baarakallahu fiikum yeroo hedduu warra nuti miidiyaa irraa qabne inni warra nuti dhaannuudha ijoollee jarri kuni gareen kuni maasha Allah tabaarakallah garee nuti yaani garee nuti bakka buufanne akka waan qubaan bakka wanneeti walitti rabbi bakka nuu buuse nuu kennedha ijoolleen kun wallahi ijoollee يعني أكا غاريتي أمانتانا ما كبجني ناموسان وانجر رقالة نيساني الحمد لله رب العالمين بو أنجر اللي أرغتي كنو ونجر رجتان إجا قدتي الحمد لله رب العالمين أرفاسا غاربو وتني تملكاني داف كرائي فاز في دني جريكوني ما شاء الله تبارك الله ربي جر جالتو كنا فندي كيسان فولو قداني أسمانو بليوني درباتي إن شاء الله بليوني تراب ردا وذي بتي موبايل تو غلطو والله تلي إن شاء الله ربي جالتو والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nama beetan ol galcha. Yeroo baay'ee isinii galee aasaa dhaawee naasaan. Yoo isinitti hadhaa'e shukkaara biraan dhabiina. Shukkaara biraan dhabiina. Nama baay'eetu shukkaara malee nama fe'aayyuu baay'ee. Tokko faaratti tuni aasaa kiyyatti hin seenin. Ibnuun chaalenjii qaba. Chaalenjii 50,000 yoo seene birrii Itoophiyaa 40,000. Immoo akkatti TikTok kana daawwaadhuma ittiin gootuuf jecha isa jajjabeessuuf jecha chaalenjii maallaqaa kennaa fi TikTokni isaallee akkuma kana akka guddatu jecha kana kennaniif chaalenjii kana injifatu bariisaan barataadha akkasumas ibnuuni jechuun nama of danda'ee barachaa jiru ittiin of gargaaruun barakallahu fiikum waan biraan gootan maallaqa kennaa fi jechaan jiru follow godhaanii barakallahu fiikum hundi keessan follow godhaanii barakallahu fiikum chaalenjii qaban viidiyoo sijataa jala siintanii ilaaltan follow argu follow tergaa binuu kanatti follow tergaa hundi keessan namni dhibbi shanan kun itti dabalama ammumatti dabalama kudhan guute yoo warri isin gootan 10,000 guute wallahi anarraa kaasaa ibnuu godha anarraa kaasaa ibnuu godha dhugaan isin godha qabadhaa hundi keessan namni dhibbi shanan kun itti tokko tasaabititti maana jalaan dhagaanu wallahi rabbi jarraa jaalatu inshallah hundi keessan ibnuu kana isaan ammaa sana kana isaan nattaan jiran kana isaanii onni probaalee gurraatti qabatanii jiran kana isaan kana laa kunuula isaan kana waan ta'eef hundi keessan mee yeroo tokko godhaame hundi keessan waa tokko waan maallaqa miti jamaa yoo kuma kudhan guute rakkoon jiru garuu yoo kuma kudhan guutin immoo hamma kana immoo jamaa hamma nama daawwaa gochuudha bar nama daawwaa godhu fooloo gochuun tokkoffaa akka isaan miidiyaan sagalee isaanii bakka hedduu ga'u gochuun wanni isaan dabarsan bakka hedduu ga'uudha
كانت مو لا تحقرن من المعروف شيئا ولا وان تلقى اخاك بوجه طلق خيري ان تفتنا وما تكوش ربي سوبنا وجون دا وانتم يو في دعوه وجون من موت دعوه وجون جبي سكمنا كنا فندقي بارك الله فيكم كلتوما ايتي وهابلون Dibbashan guutan ofiin dubbatina amma jarri dibbashan hin gaanu. Aye Dibbashan hin gaanu. Allahu akbar hundi keessa nume. Mee hundi keessa nume. Ya Rabbi nama fooloo godhe. Ya Rabbi yaadaan murada isaa guutiif. Ya Rabbi. Kan itti jabaate ya Rabbi hojii laafisiif. Ya Rabbi kan ibaadaan itti jabaate ibaadaas laafisiif. Ya Rabbi warra laaffate laafinti irraa kara jabinaatti ya Rabbi nuuf fidi. Ya Rabbi qalbii isaanii imaanaan nuuf guuti. Sammuu isaanii hifdii quraanaatii fi akkasumas immoo yaada gaariidha yaa Rabbi nuuf guuti. Sammuun isaaniitii fi qalbiin isaanii kan wal simatee Rabbiin illee simatee ergama Rabbi illee simatee alayhi salaatu wassalaam imaanni walumaanuu isa keessa guutu yaa Rabbi nuuf taasise. Ijoollee waan barbaadan hunda Rabbi isiniif haa kennu. Waan yaaddan hunda Rabbiin isiniif haa kennu. Waan sodaattan najaa isin baasee waan yaaddan isin argachiisee Rabbiin isin haa gammachiisu. Waan isin rifachiisaa Rabbiin isin irra haa qabu. Yaa jamaa utuu isin ajjirtanuu utuu isin haala jirtanuu du'a maatii keessanii Rabbi isin dhageessisin. Akkasumas immoo du'a keessanillee maatii keessan Rabbi isin duraan dhageessisin. Isini umrii dheeradhaa, barakadhaa, horaa, bulaa, turaa, jaalladhaa. Jibbaa Rabbi isin irra haa qabu. Isin haa jaallatu Rabbiin. Rabbiin isin jibbee nama isin jibbisiisuu Rabbi najaas naa baasu. Arra guddaa wanni hamaani namni isin jibbuuni gaafa Rabbi isin jaallatiin dhaabbata. Garuu namni isin jibbuun gaafa Rabbiin biraa jibbamte wallahi nama biraa funyaan isin qabata namni. Abadan namni Rabbiin jaallatu nama Rabbiin jaallatu nama jaallata. Gaafa nama diinii biratti jibbamte wallahi Rabbi biraa jibbamte beek. Kun hadiisatu jira Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Rabbiin gaafa nama tokko jaallate maleekaatti jaalladhaa jedhee himee nama dichii lafaarrattis jaalladhaanii jedhanii jedha. Kanaaf ibinuu kana fooloo godha Rabbiin isin haa jaallatu. Hin jaalladha wallahi ibinuu akka malee jaalladha. Ibinuu akka malee jaalladha. Sababni nan jaalladhuuf immoo ani ibinuu hin beeku. Ibinuu takkaa fuula isaa argee hin beeku waan dhugaa isiniif himu. Garuu waan inni bu'aa inni asirratti buusaa jiru mee viidiyoo isaa jala deemtanii yoo ilaaltan. Kiristiyaanni tokko dubbii sobaa tokko yoo islaamummaa irratti dubbate yeruma sana biratti argama deebii irratti nu kenna. Bakka namoota biliyeena lamaa bu'ee dubbata jechuudha. Musliimoonni addunyaa kanarratti biliyeena lama. Namoota biliyeena lamarraa bakka bu'ee islaamummaa irraa deebisaa jira. Namoota biliyeena lamarraa. Hundi keessan fooloo godhani baarakallahu fiikum. Isinirraan irrattu waa tokko isinirraan irrattu. Jawaadha nama shantama qofti hafe. Xumurtanii nama afurtamii tafe. Hundi keessan isaan guddatanii jiran kan isaan mataa qorii jiran kan hundi keessan fuula godhaatiin 500 godhame yeroo tokko hundi keessan mee gadi qabaa yeroo tokko hundi keessan tuqame ida'uu sana balleessaa nama 40 qofa tafe baarakallahu fiikum. Hundi keessan mee yeroo tokko yaa fooloo yoo godhu dhiisanis anarraa bu'aan argamu baay'een hin jiru ibnuu kanarraa wallahi bu'aa baay'ee argattu innis immoo yoo isin fooloo gootan chaalenjii sana injifatee barnoota isaatiin xumuraan Itoophiyaa keessatti intina fakkeenyaaf riyaala Saa'udii 1,000 jechuudha beekan riyaala Saa'udii 1,000 badhaasii kenninaa jedhanii yoo ati ji'a tokko keessa chaalenjii 50 seente dhiyaate amma baay'ee 30 waan akkanaa bichaatan. Jabaadhaa jallimee amma xiqqoo guutaattanii 25 qofa tafe hundi keessa mee gadi qabaa tokko godhame asumaanuu hundi keessanuu daawwaa irratti qooda fudhatattanii rabbi sana jaallatu hundi keessa wanni immoo isinidhaa moorri kommentii abbaa feetan ati kommentii waan san bira argaan jira abbaa feetan abbicha arrabsaa malee rabbiidhaan maatii manatti hin arrabsina haadha namaa manatti hin arrabsina abbaa namaa manatti hin arrabsina ana dhukkiin irraa akkasana arrabsaa abbaan jibban irraa qabdanu kanaaf maatii namaa namatti manatti abbaa feetan amantaa kiristaanaa ta'u islaamaa ta'u abbichuma arrabsaa malee yoo arrabsin isin dide maatii namaa manatti hin arrabsinaa isin jenna hayyee nama 19 qofa taphattan nama 19 guutaatii biliyoon itti ta'uufu 19 taphatanii 181 warra jirtanii hayyee isii kanan guutuu itti fufi biliyoon ammasitti itti fufeeti hin guutuu isii kana. Bismillahirrahmanirrahim. Ani amma dubbii kootti dubbiin koo akka ibichaa dhaaba. Ani jalqabatti warra mana banuu kan dhaamsadha. Warri mana banu waa sadiitti alaafidha. Waan dubbatamutti alaafidha. Itti gaafatamaa qaba rabbi irratti. Waan
waan dubbatamu bichaa osoo hin taane nama dubbatu irratti illee alaafiidha. Nama maal ta'u irratti nama dubbatu irratti illee alaafiidha. Mataan isaatti illee alaafiidha yookaan immoo raa'iidha tikseedha. Rabbiin guyyaa qiyaamaa tiksee hunda raayyuun gaafata jira Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Mana keetti yoo mana abbaa fedheetti yoo kan islaamummaan xiqqeeffamu ta'e isa xiqqeesse sana bichaa miti kan xiqqeesse kan mana sanatti xiqqeeffames wallahi mas'uulummaa irratti fudhata. Ijoolleen mana bantanii waan arge dubbattan waa'ee shamarran arrabsuu haa ta'u dhiira arrabsuu haa ta'u mana keessanitti kan namni arrafamu mas'uulummaa qaama sadii fudhattan waan dubbatame isa dubbate isa biratti dubbatame mana keetti dubbatame mas'uulummaa kanaa fudhatta. Adraa keessan ijoolleen kiyya ijoollee keenya qomoo koo lammii koo foowwan koo adraa keessan ijoolleen keenya mana bantanii waan arrabsinaa beekamtiin arrabaan sii dhufu beekamtii faayidaa hin qabnedha. Nama meeqa kan nuti beeknu asii nama baay'eetu nama arrabsee dhuma isaa irratti nama du'e nama baay'ee beekna nama waa arrabsee dhukkee irraa kaasee gaafa du'u. Utuu tiktokni fudhatamee dhaqama ta'e isatu silaa fudhatee jetti dhaqee ittiin badhaafama. Fudhatamee dhaqamu. Wallaahi dhiiftee deemta. Ittillee adabamta arraba keessanatti. Ittillee adabamta. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam nama qeensi isaa sibiilitti kaa'amee qeensa isaatiin fuula isaa kana horqoqu yookaan immoo fuula isaa kana cicciru qoma isaa kana cicciru sibiila qeensi sibiilaatti kaa'amee jennaan. Argeeti yaa Jibriil maali kunii jennaan namicha jireen Jibriil alayhi salaam namicha kabajaa obboleessa isaa keessa bu'ee foon isaa nyaatee akka kanatti foon ofii ciccirsiisamaa jedheen. Sibiilatu qeensa isaatti kaa'amee ittiin of ciccira. Jabee sanaa qabadhaa. Sababa maaliitiif sababa kabajaa obboleessa isaa balleesseef. Keessattuu ijoolleen keenya muslimaa. Nuti muslima keessatti maqaa namaa duddubbee dhahuun arrabsuuni foon namaa nyaachuudha. Foon namaa nyaachuudha. Adraa keessan foon obboleessa keessanii nyaatina. Foon obboleessa keessanii nyaatina. Lammaffaa karaa pooyintii keenyaatti adeemu. Karaa pooyintii waa'ee amantii adeemu. Tokkoffaa irratti ani Saabichee akka kana argachaa kun oola. Nama meeshiin godhu. Utuu Sheek Naasir isa jedhamu isaan afaan afiddanii adraa keessanitti ittaajamaa. Sheek Naasir kan jedhamu fi Sheekaa roobee fidaa innis mirga isaatidha rakkaa bumaa sheekaa roobeetti sheer godha. Rakkannee bar akkana jedhanii barre namachatu mukatu bar sibiila himatee maal sibiilaa adraa maaliif akka kana nu murtee nuuf lafarraa nuuf itti hundaadha maal na qomattan jedhe jallaa keessan qomadhaa malee gomoon yookaan inni sibiilatti kaa'amee isin tufaaru anuma jedhe bar namootuma silaan waa beekan jennutu iyyuu fitinaan taarasa mana kana ijoolleen waan beekne rakkoon qabu nu bar hagas mara waa amantaa keessa deemanii takkaa dura keessan miidiyaa irratti ijoollee waan beekne ajajni moola rasuutiif gandaa gandaa rasinaatuma jedhama malee takkaa waan amantaa keessa hojjeekan ijoollee waan beekne nama silaa hadiisa beekne jedhutu nu rakkise subhaanallah itti fufi biliyoon. Ayyee tokkoffaa irratti islaamummaa keessatti namni tokko bakka hin bu'u. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabi Muhammadiin washaawirhum jedhaa bar. Ummata kana mari'achiisii jedhaan sheekaarraa waan arge laaqaa oluu miti. Namni tokko waa dhiifama godhuu hojjechuuf jecha dirqama saba hunda mari'achiisuu qabaata. Muslima waan jedhamu mari'achiisuu qabaata. Koree islaamaa waan jedhamu mari'achiisuu qabaata waan godhuuf. Ish amma jarri dhiifama goneerraa jira. Amma mucaani koree bakka intanaan poolisiin beeruutu barbaadaa jira. Meegaa dhaqanii dhiifama godhanii dhaqanii haa baasan ayyee gaafa sin qabamtetti. Dhaqanii baasuu danda'u. Toluma kasaaraa ofii isaaniitiif sobduullee of godhan. Sobduu of godhan. Fakkeenyaaf amma dhiifama goneerraa jedhanii kaanii yeroo nuti immoo dibbiin gonee isimne ayyee sobduu of godhan. Jara kamtu sobduu of godhe jara ofiin dubbate sobduu of godhe jechuudha. Sobduu ta'an mataa isaaniitiif. Ofii isaaniitiif kabajaa ofirraa fuudhan. Ayyaachuu deebi'anii immoo an kan jedhuan. Abu Maariin ol deebi'uu ishee itti godhu ishee Naasir ammaatte. Ayyee amma ilaa ishee qotiin keenya wannaa irra caalaa waan isiin waan waraanni yoo waraanni kun dhaabbatee isiin beeyruutiin miilaan keessaan baane wallahi isiniin jedha yoo isiin miilaan keessaa baate dhugaadha jechuun beeyruutiin lolli dhaabannaa miilaan keessaa ba'uu dandeessi beeyruutiin keessaa yoo lolli biyya Iraan kun dhaabbatee jennaan keessaa ba'uu dandeessi
Ayyaani tokko illee uumama yoo kanatti alhamdulillah. Inta araba hundatti immoo inshallah viidiyoodhaa fi viidiyoo garagaraadhaan araba dalasiifne wallahi numa qabsiifna mucaa sana. Gaafa sana immoo waan isin taatan laalla waan isin taatan isintu Ni kana tattaanuu jabaadhaa wallahi karaa dandeessan ol seenatti nu jabaadhaa. Karaanuu gubdeetti hundatti wama goonuu dabalee. Warra sobduu of godhe sobduu jaratu of godhe inni lammaffaan immoo inni lammaffaan kan jedhu eessatti aarii dhimma dhuunfaatiif jecha Nabi Muhammad rabsamuun seera ta'e. Eessatti seera ta'e. Sanuu qaba. Sanuu qaba. Inni ijoollee keenyatti nas darba. Yaa ijoollee keenya lammiiwwan koo qomoowwan koo warra ani amantii isinii wajjin walitti qabu. Yoon dogongorri koo kan isin baadhattan kan isin dogongortan kanaan baadhadhu. Ani waa tokko bichaan isiniif dhaama. Abalu silxeedhaa. Abalu uraageedhaa. Abalu wanta hin jedhin adaraa keessan. Maaliifan jedhe beektu? Warri Qureeshii duraanii gaafa Nabi Muhammadin alayhi salaatu wasalaam rukutuudhaaf karoorfatan maal jedhan beekta? Isin warri Madiinaa isinii wajjin lolan qabnu bar jedhan. Warra kamii malee warra nurkaa bahee deeme malee jedhaniin. Noo jedhan warri Madiinaa lakki jedhan nu dhiiga tokko taanee jira. Eega walitti dhufne arra nuti dhiiga tokko jedhanii. Fedhu mubaarikiin ta'uu baate waan fedhe haa ta'u. Dhimma Islaamaa irratti dhaabbata taanaan Rabbii keessa sodaadha. Yaa reedii keenya Rabbiin si haa barakeessu. Si kabaja si jaalladha. Si jaalladha reedii keenya. Akka malee si jaalladha. Ati hin beekta waan taateef kan si jaalladha. Nama waa beeku yoo duuriyyoome si jaalladha. Bor hin beekarraa deebi'uu danda'a. Yaa ijoollee keenya qomoowwan koo achi sabatti qabdanii hin duulinaa. Sabatti hin qabdanii hin duulinaa. Gaafa dabuubiin keessaa waa miidhamu pheenxeen asii hunda si maallaqa walitti qabee ergaa beeka. Pheenxeen hundinuu maallaqa walitti qabanii ergan. Dhugaan isiniin jedhan. Namni sabaa wal isiniin ficcisiisin. Waa'een amantii waa'ee amantiiti. Kalaas waa'een amantii maali? Waa'ee amantiiti. Waa'ee amantii wanni jarri kana gadi fidaniif yaa ijoollee keenya. Wanni jarri kana fidaniif. Asbiloonii akka paasliyaa jandichaa sochoochiisa dhaggeeffannaa. Koyaa jandicha mataasaa qabattanii awwala isaa ajandaa bartu qabu duuba hundee isaa bartan malee haasa'u nama dhiba. Tokkoffaa irratti waa'ee amantii miti wanni irraa haasa'amaa ture. Waa'ee filtee waan jedhu kana waan dhufee reedi. Reedi dhiifama naa godhi malee. Wallahi keessaanis itti waan ani quba qabu reedi dhiifama naa godhi. Dhiifama naa godhi sii kana. Waan ani quba qabu waan filtee jedhamee gad dhufe kana. Sababa inni dheengadde jalqabame hundee isaa waan inni irraa hundaa hin beeka yaa reedii. Dhugaadha duraan hin jedhama. Garuu yeroo kanatti wanni kun waan dhufeefi isin walitti kaasaniiti jarrinuu wal fixxisanii wal arrabsan isinii jechisiisuufi. Nu isin gidduudhaan argamin ijoollee keenya. Adaraa keessan. Namni wal isin hin nyaachisin, wal isin hin ficcisiisin. Fedhu ilaal warra silteen himtanii silteen muslimaami. Fedhumaa warra amantii biraa keessaa maan ta'in ajandaa keenya miti yeroo kanatti. Ajandaa keenya ta'uun qabaatu. Jarri luka keessirraa kutanii kaanii harka keessa sobuu barbaadu. Mataa keessi rukutanii garaa keessi suskuumuu barbaadu. Nu biratti ajandaan kun fudhatamuu hin qabu. Maal silteen abbaan fedhe siltee miti. Fedhumaa intinaa warra biyya lafa jalaa maan ta'in. Lafa jalaa maan ta'in. Ani silteedha jedhee eeyyen silteedha rakkoon qabu kabajaadhaan. Silteen koo siltee jechuun bar kuushim ilmaan kuushi yoo waan fedhan ta'an illee kuushim. Haamii fi saamii wajjin nu jiraachaa jira warra haamii wajjin nu jiraachaa jira. Seemiti wajjin warra bishaan intina warra fakkeenyaaf Amaaraa wajjin nu jiraachaa jirta warra seemii wajjin. Rakkoo maalii qaba intina siltee ta'uun? Hojii waan kana dhaabaa wal isin nyaachisuu deemani. Kana keessa waa isinirraa kutachuu deemani. Adda isin facaasuu deeman. Akka isin ajandaa waan islaamummaa arrafame kanarratti hirmaannee kana godhaa jiran. Adaraa keessan ijoollee keenya. Ajandaa kanan fuudhina. Isinin jaalladha isinin kabaja. Ani haasaan koo akka ibichaadhaa isin jedhe isinitti mira nagaan tura.
Akka bichaa wachuu barbaada warroonni waa'ee ajandaa kanarraa kaafanii dubbatan. Tokkoffaa irratti ajandaan kun silaansaa waa'ee amantaatii wal ilaallatu. Waa'ee amantaatii wal ilaallatu. Waa'ee amantaa guyyaa 2 dura dhaabbate na fakkaata. Uzeefinaa asirreessi yoo danda'u gongore. Waa'een nuti dubbataa jirru waa'ee intala Oromootii Mubaarik Musammaa sagalee ta'uuti. Asliin ajandichaa. Innaa Oromoodhaafuu sagalee hin taane gurbaa Saawud Arabiyaa keessatti cafacafameefuu sagalee hin taane Oromoo bakka akkanaatti dararaniifuu sagalee hin taane akkam naqee mana Amaaraa keessa sagalee intala Amaaraatiif sagalee ta'a inniin kaleessa ilmaan dubbataa turre. Gaafa kana Abu Maahir ol seenee waa wayaasee achumaan ajandaan gara amantiitti keessa seene malee asliin ajandaa kana suuraa mubaaritu ture baangiraawundii godhame. Awwalee musammaa wal galchitanii ajandaa jijjiirtani. Ituu isinitti himnu. Okay, dhaggeeffatu baala. Zayfi sinirra deema. Carraa yoo reediin xumuratee naaf laaddutiin ni buuna ishee.